Ashamaa kabajamtoota hordoftoota keenya har'a akkuma yeroo darbe chaapitar 1 ilaallee chaapitar 3 qabadhee dhufeen jira. Istaatistiksii jechuun meejor oof seentiraal teendansii meejor oof seentiraal teendansii dispershin kan jedhu kan gabaabsinee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Okay, meejor oof seentiraal teendansii jechuun maal jechuudha? Ammallee meejor oof dispershinii maal jechuudha jennee haa ilaallu tokko tokko isaanii. Meejor oof seentiraal teendansii jalqabaa ilaallu. Meejor oof seentiraal teendansiin for ungrouped data, grouped ungrouped data in the grouped data ne bakka lamatti baasan for ungrouped data major of central tendency keessa inni jalqaba irra ilaallu maali population meanidha jechuudha. Inni jalqaba irra ilaallu population meanidha. Population meanidha. Population mean jechuun sam walitti dabalama all population walitti dabalama populationii value nuti bakka qabnu san jechuudha. Walitti dabalama value waan nuti qorachuu barbaannu san hunda ida'ama waan sanii dividing number of population value. Dividing maal jechuun maal number of population value jechuudha. Kana jechuun population mean jechuun meaning jechuun mean jechuudha. Mallattoon tun equal to summation of waan nuti value nuti qorachuu barbaannu san hiruu population walii galaa jechuudha. Population walii galaa jechuudha. Kana jechuun mean population mean jechuun inni jechuun number of population observation population. Population nuti walii gala yeroo san population godhu jiru takka immoo meejor goonuu san jechuudha. Nexiin ammoo okay. Example fakkeenyaa fudhannu. Parameter jechuun measurement characteristic of population jechuudha. Parameter jechuun measurable characteristic of maal population jechuudha. Okay. Population mean jechuun mee kamitti calculate goone jennee yoo ilaalle a family own 4 car. Faamiliin tokko makiinota 4 qaba. Following car mileage obtained by each car. Tokko tokko maayilii jechuun maayilii isaan deeman konkolaataa tokko tokko maayilii isaanii tokko 56,000, 23,000, 42,000, 70,000. Find average jechuudha. Average jechuun karaa biraatiin mean jechuudha. Mile of each car. Tokko tokko kaarii keenya kana maayilii konkolaataan kun cover godhee deemaa jiru hammam takkaa kan jedhu kan nu gaafate jechuudha. Kana jechuun population mean. Mean jechuun maal? Populationii kaarii jirtu hunda jechuudha. Population jechuudha. Population jala 56,000 tokko tokko population lakkaa'amee kan lafa kaa'ame jechuudha. Kana jechuun meanii jiru hunda walitti haa ilaallu. Tokko tokko meanii isaa nu gaafachuu deemaa jira. Isaan lamaan kana sam walitti goone. Wal maal jenne sum of population maal jenne asirratti population jechuun maal jechuudha? Population jechuun sum of all population jennee mila. Sum of all population hiruu number of people number of population variability. Okay. Amma fakkeenya fudhanne sammii isaa 56,000 ida'uu 23,000 ida'uu 42,000 ida'uu 73,000 hiruu sum of population isaanii population keenya kun meeqa takka lama sadii observation qabu hiruu afuriiti jechuudha. Kana jechuun kun nuti walitti gisee idaanee meeqa jechuudha? Kuma gisee walitti idaanee afurii birra meeqa dhufe meaniin isaa meeqa? 48,500 jechuudha. Kana jechuun mean population meaniin maa'ila konkolaataan keenya kun cover godhe meeqa jechuudha? Tokko tokkoon isaatiin averagii 48,500 cover godhee jira jechuudha. Maal population konkolaataan keenya kun. Kana jechuun waan jira lakkoofsa yookaan lammisaa walitti daballee hamma lakkoofsa saniitiif irra jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi yookaan lammisaan lakkoofsa akka 2, 3, 4 jennee lakkoofnee baay'ina isaatiif irraa jechuudha. Okay. Inni itti aanu karee bulmaallee population. Sample jechuun saampiliin population san keessa ungrouped dataadha jechuudha. Grouped data kan jedhuu fi ungrouped data kan jedhu adda baasnee fuula duratti amma toopikii yeroo itti aanu kana keessa ni ilaalla waan ta'eef ungrouped data qofa ilaallaa. Sample mean jechuun sum of all sample jechuudha. Hundaa jechuudha. Divided number of sample jechuudha. Kana jechuun X'n tun jechuudha kan gubbaa irratti keessatti raayii qabdu kun maal jenna? Sample population mean jechuudha. Kan mallattoon dhiitun immoo ida'ame jechuudha. Maal X waan nu kenname sana hiruu baay'ina waan nu kenname sanii. Okay. Fakkeenyaaf fudhannu X fakkeenyaaf fudhannu inni measurable kana jechuun static jechuun immoo measurable of characteristic of a sample jechuudha. Akkuma parameetirii measurable characteristic of a population jechuudha. Okay. Sample jechuun 5 executive received following months bonus last year. Warroonni sadarkaa executive irra jiran jechuudha. Warroonni sadarkaa gaarii irra jiran boonasiin isaan waggaa last year keessa argatan tokko tokkoon isaanii saampilii fudhatee beeka.
Saampil jechuun eksekuutiivoota hunda jiran osoo hin ta'in hamma tokko isaan san keessaa saampilii kan fudhatame jechuudha. San keessaa kan fudhatame kan namoota meeqaa, kan namoota meeqaa, namoota meeqaa takka, lama, sadii, afur, shan kan namoota shanii saampiliin boonasiin isaan argatan meeqa 14,000, 15,000, 17,000, 16,000, 15,000 jechuudha. Tokko tokko isaan kanaa poppileeshin miinii isaa barbaadii afireejii yookaan poppileeshin miinii. Kana jechuun 14,000 ida'uu 15,000, 15,000 ida'uu 14,000, 15,000 ida'uu 17,000 ida'uu 16,000 ida'uu 15,000 hiruu akka 2, 3, 4, 5 gisee irra wanni nuti argannu san maali jechuudha. Afireejii maaltu 15,000 fi 4 nuti argannu maali saampil miinii jechuudha. Saampil miinii. Property of population mean jechuun population mean every set of interval levelidhaan ratio levelii keessattis itti set godhannee all of the value are included computing the mean. Ammallee set of all data are unique mean jedhanii propertiin arithmetic mean jechuun yookaan average mean jechuudha. Mean is affected by unusually large or small data jechuudha. Daataa hedduu yookaan daataa waa xiqqishoon yeroo hedduu hin miidhamu jechuudha. Arithmetic mean is only major central tendency where some of this version of when some of deviation of each value from mean is 0. Okay. Consider mee fakkeenya fudhannu fakkeenya kana fudhachuu ilaaluu dandeenya. Consider set of value 3, 8, 4. The mean is 5. Illustrate fifth property. Property shanaffaa yoo ilaallu barbaada. Tokko tokko isaaniitirraa jechuun fakkeenya jechuun property takka immoo assumption immoo ilaalla kan akkamitti illee kan jiru jechuudha. Sadii kanarraa shan hir'isu. Kanarraa shan gisee hir'inu. Waan arganne san hunda isaa yoo walitti daballe maal nu kennu qaba? 0 nu kennu qaba jechuudha. Hunda isaanii walitti daballe maali? 0 nu kennu qaba jechuudha. Okay. Inni itti aanu miinii egaa ilaalle miinii saampil miinii fi weighted mean ilaalla. Weighted mean jechuun set of number of x1, x2, x2 number of xn corresponding to weight of w1, w2, w3 computed from following formula. Weighted mean akkamitti hojjenne yoo jenne weighted mean akkamitti hojjenne x corresponding hariiroo inni corresponding x1 weight 1 hojii qabu. Ida'uu X'n jechuun gisee waliin baay'atu. X'n weetuudhaa hojii qaba. X'n miini weetii nuu kenname jechuudha. Fakkeenya gaariidhaa wajjin foormulaa kana qabadhaa jechuudha. Weetii miin jechuun foormulaa kana gisee qabatammoo akkamitti akka hojjetan isinitti agarsiisaa jechuudha. Bifa baay'ee salphaatiin. Bifa baay'ee salphaatiin. During 1 hour period sa'aatii takka keessatti hot Saturday guyyaa oowwaa kan Saturday jechuudha. Afternoon keessatti jechuudha. Afternoon waiter served 50 drinks. Served 50 drinks. Ani namoo 50 drinkii served tajaajilame 50 drinkii guyyaa san keessa oowwa sanirraa kan jiru namoonni achi keessatti tajaajilaman san jechuudha. Kana jechuun tokko tokko daataa ammaan tana yeroo takka afireejii Celsius digirii oowwituu kanarra dhaabbannee daataa nuu kennamee jira. Kana jechuun weighted mean piraayisii bishaan dhugamee diriinkii dhugaatii dhugamtee san gisee nuu kennu tokko kun laalama kun amma fakkeenyaaf kun piraayisiidha. Kaasee jiru kun daataa kana amma to'an keessa daataa lamaa jira. Kaasee jiru kun piraayisiidha. Kana kaan ammoo garuu number of sold. Kana jechuun fakkeenya yoo fudhanne kana jechuun x1 jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. X1 jennee fudhanne kana jechuun immoo maal fudhanne weighted 1 jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Weighted 1 foormulaa keenya akka hin daganne weighted 1 times x1 godha. Weighted 1 kana jechuun duwwaa tuqaa 5 baay'isuu meeqaa ta'e jechuudha 5 ida'uun duwwaa tuqaa 5 ida'uu baay'isuu duwwaa tuqaa takka 5 ammallee duwwaa tuqaa takka 9 baay'isuu 15 takka tuqaa takka baay'isuu 15 hiruu jenna weighted qofa walitti daala. Weighted qofa walitti daala foormulaa 5 ida'uu 15 ida'uu 15 ida'uu 15 wanni nuti argannu kunuuti. Foormulaan weighted mean duwwaa tuqaa 5 baay'isuu 5 ida'uu duwwaa tuqaa 7 5 baay'isuu 15 ida'uu duwwaa tuqaa 9 baay'isuu 15 ida'uu duwwaa tuqaa takka baay'isuu 15 hiruu meeqaa ta'e jechuudha 5 15 kan jiru gisee walitti daala waliigala gisee walitti daala duwwaa dooraara duwwaa tuqaa duwwaa 8 7 5 weighted mean argannaa jechuudha.
Amma kan ta'an miin ilaalla jechuudha. Miin jechuun maal jechuudha? Miidiyaan jechuun maal jechuudha? Miidiyaan jechuun mid point of value of Abraham in order from smallest to largest or the largest to smallest. Eega jechuun daataa nuu kenname vaaliyuu daataa harkaa qabnu sun or tartiibeessinee guddaarraa gara xiqqaa afaan xiqqaarraa gara guddaatti tartiibeessinee keessa kan walakkaa irratti argamu san maal jennaani? Miidiyaan jennaan jechuudha. Fakkeenyaa fudhannu mee fakkeenyaa fudhannu fakkeenya haa fudhannu. Fakkeenya haa fudhannu mee fakkeenya haa fudhannu. Okay, daataa kana fudhannu. Age of sample 5 college student. Istuudantii kolleejjii jechuun umurii jechuun saampilii fudhatame population san keessaa fudhatame 5 kolleejjii istuudantii kolleejjota 5 kolleejjii istuudantii istuudantii kolleekshinii meeqa jechuudha kolleejjota 5 keessaa averejii umurii fudhatamee tokko yookaan saampilii fudhatamee tokko yoo ilaalle umurii avereejiidhaan 5 kolleejjii keessaa saampilii fudhatame umurii 20 takka 25 yookaan namoonni kana jechuun kolleejjii kana keessa namoonni umurii olaanaa qaban 22 20 19 hammana kana keessa illee hamma feene fudhachuu dandeenya. Kana keessa jechuun miidiyaaniin kami jennee gaaffii namaa sana nu gaafata. Which is the median of medium what is the median jee nu gaafachuu danda'a. Lakkoofsa amma numeerikaalii vaalii nu kennaman. Kanaaf nambara amma kan nuti kan goonu smallest to largest order goonu yookaan immoo largest to smallest order goona. Okay, order haa goonu. Maalirraa? Largest to kana jechuun order smallest to largest haa goonu. Kana jechuun amma yoo kana asirra isin mul'achaa jiru. Ati aanaa jiru maali? 20. Ati aanaa jiru 20 ta'a. Akkasitti tartiibessinee jechuudha. 9, 20, 20 ta'a. 20, 25. Kanaafuu eega kana goone walakkaarra kan jiru asiinis meeqa fudhadha? 2. Asiinis fudhadha. Asiinis 2 gisee fudhanne. Kan duraatu jechuudha. Kan walakkaarra jiru kam jechuudha? 20 ta'a. Miiniin maali? Miidiyaaniin meeqa jechuudha? 20 takka jechuudha. Akkasii fudhanna. Amma height of 4 basketball players. Dheerina takka immoo ulfina warroota jechuun baaskeetboolii taphatanii inchiidhaan jechuudha. Inchii dheerina isaanii jechuudha. Yookaan fudhata tokko 76, 73, 80, 75. Daataan nu kenname kana miidiyaanii gisee nu gaafa daataan kareefu meeqa 5. Amma kan nu kenname kun 4. Kanaafuu averejii jidduu isaa dalagna jechuudha. Kanaafuu largest smallest to large order goona. Kanaafuu xiqqishaan kam 73 kattaan maal 75 76 80 jechuudha. Kanaafuu gisee order goona kun 73 74 75 76. Kana jechuun kan jidduutti argamu kami? Kan jidduutti argamu amma kan jidduutti argamu ni jira lakkoofsa afur qabna kan furan jidduutti argamu hin qabnu. Kanaafuu lamaan walakkaa kana furan. Lamaan walakkaa kana furan. Gisee kanan lakkoofsa ilaa lakkoofsa jechuun aniifi jechuun lakkoofsa irruu taate walakkaa kan dhufne. Garuu lakkoofsa even nambarii lakkoofsa walakkaa irra nu dhufuu danda'a. Kanaafuu takka 2 3 4 afran kana keessaa kamtu walakkaa irra jira. Kanaafuu jechuudha. Amma lakkoofsa bakka kana 80 fi bakka fadhe lakkoofsi fadhe dhufe kan walakkaa irra jiru maal ta'a? Ta'u kana 76 ta'a jechuudha. Ammaaf immoo garuu lakkoofsi jiru meeqa? 4 jechuudha. Kanaafuu jechuudha afran keessaa isa lamaan walakkaa jiru walitti daaniiti 2 wanni nuti arganne san maali jechuudha? Miidiyaaniidha ta'a jechuudha. 75 tuqaa 5 ta'a. 75 iddoo 76 yeroo 2 75 tuqaa 5 dhufa jechuudha. Property of median. It is unique median for each data set. Ammallee not affected by extremely large or small value dhaan miidhamu. Itti computer ratio interval illee ordinal level illee calculate godhuu dandeenya. Itti computer for open ended frequency distribution illee compute godhuu dandeenya. Inni itti aanu moodiidha jechuudha. Moodii is the value of observation appeared most in frequency. Waan nu kenname daataa nu kenname san keessa daataa gisee hedduu irra deddeebi'ee mul'atu jechuudha. Moodii jechuun. Kana jechuun fakkeenyaaf exam iskoorii amma as keessa nu kenname kan barattootaa kan fudhan 80 takka 93 84 75 68 87 80 takka 87. Daataa kana keessa daataa irra hedduu deddeebi'ee kami 80 takka. 80 takka meeqa jira? Takka 2 3. Okay. Abiraan ni jira? 8. Kan 2 deebi'e 87 jira. 87 meeqa jechuudha? 2. Kaan immoo hundi isaanii takka takka jechuudha. Kanaafuu karra yeroo deddeebi'ee meeqa jechuudha? Kan moor iskoorii meeqa jechuudha? 80 takka. Kanaafuu moodiin meeqa? 80 takka. Property of moodii of moodii is understanding galee moodii is salphate understanding godhuu dandeenya ammallee calculate godhuu dandeenya jechuudha. Not affected by extreme value dhaan hin miidhamu. Ammallee easy to identify data set illee easy jechuudha. Salphatee moodiis qualitative data dha jechuudha. Moodiis computer opening frequency jechuudha. Okay. Amma daataan asii warreef ilaalle miiniis, miidiyaanis, moodiinis seentiraal dispaarsimentii jennaan isaan kun jechuudha. Isaan sadeenuu guruupii daataa ilaallata.
Amma ungrouped data ilaali. Amma immoo garuu for grouped data ilaallaa jechuudha. For grouped data. For grouped dataadhaaf formulaan isaa garaagarummaa qaba. Tokko tokko isaanii fakkeenyaaf ilaallu. Mean jechuudha. Mean jechuudha. Mean for grouped dataadha. Summation of x nuu kennameetiin frequency waliin baay'ifnee hiruu summation of f irraa jechuudha. Maal f jechuun frequency dhaan bakka bu'u jechuudha. Kana gisee nuuf fayyadamne fakkeenya kanaa fudhannee fakkeenyaaf fudhanne. Example 10 movie theatre in large city are told total number of movies shown in last week. Kana jechuun TV muuvii garaagaraa tiyaatira gasoo kan kudhan kan magaalota gurguddoo keessatti magaalaa guddoo takka keessatti agarsiifamee ture jechuudha. Torbee darbe keessa. Kana jechuun computed meaning amma compute maal nu gaafata mean of number of movies shown. Gawanii nu gaafate miinii muuvii magaalaa sana keessatti argamee averejii waan sanii averejii miinii saampil miinii nu gaafate jechuudha. Kanii fi muuvii magaalaa sana keessatti argame. Okay, daataan nu kenname isa kana jechuudha. Kana jechuun averejiidhaan muuviin nu kenname takka hanga lamaa sadii hanga afurii frequency takka hanga lamaa muuvii takka hanga lamaa meeqa takka ilaalame frequency jechuun maal amma formulaan reefu kan f'n jechuudha kana jechuudha. F'n isaa x'n jechuun maal midi poointii isa kana jechuudha. Kanaafuu formulichi kan jechuun frequency times mid poointiiti. Wanni f times x kanaafuu takka baay'isu takka tuqaa shanii meeqa takka tuqaa shan jechuudha. Okay. Hundi isaaniitu kan ilanga kudhanii keenye frequency gisee walitti dabalee frequency aziruu kun guutuu isaanii gisee takka ida'uu lamaa sadii ida'uu takka ida'uu sadii gisee walumee kudhan ta'a jechuudha. Kanaafuu sadii baay'isuu sagal tuqaa shanii meeqa 28 tuqaa shan takka baay'isuu takka torba tuqaa shan torbuma tuqaa shan sadii baay'isuu shan tuqaa shan 16 tuqaa shan lama baay'isuu sadii tuqaa shanii meeqa jechuudha torba jechuudha. Isaan kana gisee hunda isaanii walitti deemu summation formulicha bara hundoo gisee ilaaltan sum jechuu wallaa. Mallattoon ina jirtu fakkaatu maal walitti daamee jechuun x times f kana jechuun mid point baay'isuu frequency walitti daama isaanii hiruu walitti daama frequency ti. Frequency walitti daamame 10 walitti daame f times x meeqa 60 takka 60 takka hiruu 10 meeqa 6 tuqaa takka muuviin average muuviin ilaalame meeqa jechuudha 6 tuqaa takka. Okay. Miidiyaan karee amma ilaalaman miidiyaaniin grouped data miidiyaan sample data organized frequency computer following formulaa kanaan miidiyaanii kan jechuun kaalkuleetii. Elliin maal bakka bu'uu dandeessi? Lower limited median class. CF'n ammoo cumulative frequency jechuudha. Kanaafuu F'n frequency distribution I'n ammoo class widthidha jechuudha. Kanaafuu L ida'uu hammattuu keessa inni hiruu lamaa hir'isuu frequency hiruu maal F hiruu F gootanii waan harkanne san jechuudha maaliin baay'isan widthidhaan class widthidhaan baay'isna jechuudha. Fakkeenya fudhannee miidiyaan kilaasii daataa nuu kennamuu kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Okay. Daataa nuu kennamuu kan ilaaluu dandeenya. Miidiyaan kilaasii gisee daleenuu jechuudha gisee hedduu dividing number of data valued by 2 lamaaf irra jechuudha. Value daataa nuu kenna akkamii kan jennu fakkeenyaaf daataa nuti ilaaluu deemnu kun daataa namoota 50 yoo ta'e daataa namoota 50 yoo ta'e daataa namoota 50 san gisee miidiyaan jechuun maali walakkaa kan jiruun okay walakka daataa nama 50 lamaa irra meeqa 25 25 san maali kan walakkaa irra jiru meeqarraa walakkaan quantile maali 25 vaalii'uudha ta'a jechuudha. Okay fakkeenyaaf daataan amma fakkeenyaan achirra kaase malee egzaampilii kun ammoo egzaampilii kana fudhannee miidiyaanii haa jedhinu. Population nuti qabnu eenyuun keenya meeqa inni yoo ilaalle eenyuun keenya 10 eenyuun keenya 10 jennaan akkamitti yoo jenne akkamitti yoo dandeenya jenne kun laala takka uummata irra kan jiru meeqa jechuudha. Kurnan keenya kana lamaa gisee irra meeqa jechuudha meeqa ta'a 5 ta'u kanaafuu miidiyaaniin daataa walakkaa irra jiru kam jechuudha kana laala 5 hamma 6 meeqarra jiru jechuudha fiivziidha gisee fiivziyaan gisee waliif irra meeqa jechuudha fiivziidhaan fiivzii kana jechuun takka 2 3 4 5 10 yeroo lama meeqa jechuudha 5 kanaan okay fudhannee jechuudha kan fiivzii irratti argamu lower limit irra dhaabbannee gisee ilaalle jechuudha. Fiivzii daataa kana fudhan kan 5 gummalaa 5 jirti okay eegas fudhan. Inni itti aanu cumulative frequency kun CF kan jennu kan frequency yookaan okay. Kanaafuu kilaas miidiyaaniin meeqa jechuudha 5 ja'a. It is quantile meeqa n times hiruu lama meeqa 5 no. Okay. Okay data from table kan jirra lower limitiin keenya meeqa lower limitiin lower limitiin daataa kana karaa lamaan nu kennamu kana keessa harka bitaatti argamu jechuudha. Kana jechuun maal fiivzii irratti kan argamu seera.
limii unoola 5 dhufee jechuudha. Population N keenya akkuma reefu lamaa boqoo irra meeqa? 10. Frequency nuti sana kunoo miidiyaaniin keenya irra jiru meeqa? Frequency isaa 3 jechuudha. Cumulative frequency isaa meeqa? 6. 6 jechuudha. Cumulative frequency isaa 6 yookaan immoo class width isaa meeqa? 2. Kanaafuu gizee waliifirra hunda isaa meeqa jechuudha? 6.3 dhufaa jechuudha. Kana jechuun gizee irra 10 hiruu lamaa meeqa? 5 hin ta'uu? 5 jennaan. 5 kana jechuun cumulative 5 hir'isuu 3 5 hir'isuu 3 hiruu meeqa? Hiruu 3 kana jechuun maal? Frequency isaaniitiif irraan hiruu 3 baay'isuu jenna. Baay'isuu meeqa? 2 baay'isuu 2 kun ammallee dura kana meeqaa jira? 5tu jira. Illee keenya dura kana baay'ataa waan ta'eef illee kan dura kana baay'ata. 5 baay'isuu 5 hir'isuu 3 meeqa? 5 hir'isuu 4 jechuudha. 5 hir'isuu 4 meeqa jechuudha? 5 hir'isuu 4 2 takka hin ta'u takka hiruu meeqaa ta'e jechuudha? 3 baay'isuu 5 baay'isuu 2 6.3 dhufaa jechuudha. Moodii gisee mode of group that approximately midpoint of class and large class of frequency. Example fakkeenyaaf fudhanne moodii jechuudha. Karee fuudhanii nama miidiyaanii miinis jedhee moodii gisee fudhanne daataa reefu nu kenname kana keessa maal fudhannee jechuudha. Kana jechuun approximately midpoint of the class sanirraa largest class frequency. Kana jechuun largest class frequency. Kana jechuun larjiidhaa fi approximation adapted approximated by midpoint of class with midpoint of class jechuun maalii wajji largest class of frequency wajji. Kana jechuun daataa keenya reefu haa fudhannu ibduu baadiyyaa daataa kun asirra nu kenname kana. Midpoint of class midpoint of class 5 amma 6. Large point of mid class large point isaa 9 amma 10 jechuudha. Frequency isaanii fudhannaa jechuudha. Midpoint isaanii. Okay. Largest dhaa fi midpoint fudhannee midpoint 5 hanga 6. Largest class immoo 9 hanga 5 tuunooti. Example 9 hanga 5 kan ammallee 5 hanga 5 hanga 9 hanga 5 two class number jechuudha. Kanaafuu population miina kanarra dhaabbannee kunoo formulicha kanarra dhaabbatanii formulaa kanaan baay'ee W maal bakka buuti? Weighted bakka buuti. W weighted bakka buuti. Kan ammoo change in waan jechuun difference between frequency model class A fi immediately preceding class isa dura jiru. Kana jechuun kilaasiin amma fakkeenyaaf midpointiin keenyaa kana ta'e jidduu sadiitiif kan midheessa piroodisaayitiritti meeqa? 2 jechuudha. Waan achi gidduutti erga jijjiirama walirraa hir'istanii waan asii argattan sana jechuudha. Cheenjii in waan jechuun. Cheenjii in tuun ammoo piroodiseesarii isaa lammaffaa isa midpointii hir'isuu isa piroodiseesarii isa irraa gadi jiran jechuudha. Kanaafuu laaworii irra kan jiru kana jechuudha. Anii fi midpointii maal frequency middle class immediately succeeding it kan isaanii reefu irraa oli fudhannee jira ammoo midpointii keenya fudhate hagadii kana fudhannee jechuudha. Kan isatti aanee jiru. Walirraa hir'isnee waan nuuf maal weighted baay'isuu qofa jechuudha. Kanaafuu immoo larji moodii jechuun larji moodii karaa 9.5 yoo dogongora baay'ee akkasuma fakkaata 9.5 baay'istanii waan argattan kaa'uu dandeessan jechuudha. Kanaafuu moodiin bifa sanii dalagamaa jechuudha. Systematic distribution, symmetric distribution jechuun deebiin kanaa beekama. Distribution kana baay'ee istiraatiijii fayyadamna. Faaktorii itti aanu keessatti akkamitti akka itti fayyadamne isiniin agarsiisa. Waa'ee normal distribution fa'aa bira gizee geenye jechuudha. Gaafa ilaallu normal distribution iddoo bakka kanatti iddoo walakkaa kana sarara iddoo kana gadi sarara walakkaatti bakka kanatti 0 asirratti jechuudha. Kiiwunasiin keenya maal 0 gaafa sana moodiinis miidiyaaninis miiniinis wal qixaan. Right skewed distribution gisee ta'e immoo positively skewed jechuudha. Kana jechuun miinii fi miidiyaaniin liifti to the moodiitti argama jechuudha. Akkami right to the mood jechuudha. Right to the moodiitti argama. Akkami jechuun gisee kana ilaaltan right jechuun harka mirgaa mood jechuun liift jechuun harka bitaa. Right nas gisee jedhamu garuu positively skewed. Kana jechuun miinii fi miidiyaaniin mirga moodiitti argamanii jechuudha. Moodiin bitaarra yoo argame mirgaan moodii irratti argama. Kanaafuu jechuudha iddoo kam gataa iddoo kanatti karaa harka mirgaatti akkana gataa jechuudha. Sararri keenya jechuudha. Kana jechuun lifted skewed jechuun immoo negative skewed.
Kana jechuun moodiin mirga miiniitii fi moodiitti argamaa jechuudha. Kana jechuun karaa mirgaa karaa kanatti argama. Kanaafuu jechuudha karaa inni gadhiisu kan akka argamu maali? Miiniidhaa fi moodii. Ammoo asitti kan argamu maali jechuudha? Miiniidhaa fi miidiyaanii. Garuu kan asitti argamu maali? Moodiidha jechuudha. Gisee ilaaltan moodiin gamanatti argamaa jechuudha. Okay. Note. If two average of moderately skewed frequency distribution now third can be approximated. Approximate godhuu dandeenya. Yoo isaan miinii yookaan moodii yookaan moodii yookaan miinii sadeen keessaa lama yookaan argamu taate kan sadaffaadhaa tokko isaanii meejir approximate godhuu dandeenya. Fakkeenyaaf immoo miinii fi fakkeenyaaf asirratti akka isaan miinii fi miidiyaanii yookaan argamu taate moodii kaalkulee godhuun ni gochuu. Kana jechuun miin maayinus 3 baay'isuu miin hir'isuu miidii goona. Kan miinii yoo ta'es miidiyaanii fi moodiidhaafis formulicha sirriidhaan bifa kanaan walii hirree argachuu dandeenya jechuudha. Okay. Measure of dispersion amma qaree bulaa central tendency ilaalaa jirra. Amma garuu mean of division ilaallaa jechuudha. Mean of deviation jechuun arithmetic mean of absolute value of division from mean jechuudha. Kana jechuun miinii nu argamu kana keessa divisionii arithmetic mean isaa ilaallaa jechuudha. Maal dispersionii miinii waan ta'eef. Kana jechuun sum of samii walitti hidhamee jechuun population miinii nu kennameetiif hiruu saampil miinii hiruu populationii waliigala observing goone jechuudha. Akkamitti kan jiru bifa baay'ee qalaalii ta'een fakkeenya isinii kan jiru example kan yoo dalenne isinii galuu danda'a. Okay. Kana jechuun mean of deviation gaafatu what is weight of sample create is the weight of sample create containing book story meeqa jechuudha dhibba takkaa kudhan 93 dhibba takkaa fi takka dhibba takkaa fi ja'a dhibba takkaa fi sadii. Kana jechuun formulicha keenya kan daganne maal jenne summation baay'isuu miin jechuudha arithmetic value nuti kaalkulee godhuu barbaannu quxurii takka takkaas hir'isuu miinii waliigalaa kan average hirkanneessan hiruu hamma lakkoofsa nuti harkanneessan. Kana jechuun miin jechuun amma fakkeenya waliin fudhanne dhibba takkaa sadii ida'uu 97 ida'uu dhibba takkaa takkaa ida'uu meeqa dhibba takkaa ja'a ida'uu meeqa dhibba takkaa sadii miini saampil miini akkamitti akka jedhamu reefuu ilaallee jira waan ta'eef hiruu takka lama sadii afur shanii gisee walii hirre meeqa ta'a miiniin keenya dhibba takkaa fi lama dhufa. Okay. Egaa dhibba takkaa fi lama dhufe miin diviishinii keenya fudhachuudhaaf tokko isaa fudhan dhibba takkaa fi sadii dhibba takkaa fi sadii dhibba takkaa fi sadii dhibba takkaa fi sadii hir'isuu meeqa dhibba takkaa fi lama meeqa ta'a takka jennee kataban. Okay. Katti aanu meeqa 97 hir'isuu dhibba takkaa fi lama 97 hir'isuu dhibba takkaa fi lamaa godha. 97 dhibba takkaa fi lamaa kun 5 dhufa. Katti aanu meeqa dhibba takkaa fi takka hir'isuu dhibba takkaa fi lamaa meeqa ida'uu jenna ammallee dhibba takkaa fi ja'a hir'isuu dhibba takkaa fi lamaa afuriin ta'u ammallee dhibba takkaa fi sadii hir'isuu meeqaa ta'e dhibba takkaa lamaa takka ta'u waan harkanneessan walitti hidhaan meeqa jechuudha 5 takka ida'uu takka ida'uu afurii ida'uu takka meeqa jechuudha 12 jechuudha. Formulichi keenya summation akka inni akka namatti keessatti x minus jechuudha sum of varying gubbatti qabu jechuudha kanatti kanarraa kana jechuun miinii hiruu ennitiin kana jechuun isaan kana kun harkannee jira meeqa jechuudha walitti daballee kana meeqa jechuudha 12 harkannee jira garuu miinii meeqa lammanni lakkoofsa nuti ammoo number of observation meeqa takka lama sadii afur shan waan harkannu 12 kana hiruu shanii qofa godhuu jechuudha. Wanni nuti harkannu san maali? Wanni nuti harkannu san 12 hiruu shanii meeqa jechuudha? 2.4 harkannee kana jechuudha. Miin diviishinii harkannee jirra jechuudha. Salphaatiin baay'ee isinii galuu danda'a. Mee irra deebitee ilaalaa. Katti aanu population variance ilaala. Population variance for ungrouped data iti arithmetic for square division of population mean. Kana population meaning gisee ilaallu population variance gisee ilaallu formulaan isaa humna isaa. Formulaa kana sirriitti qabadhaa. Akkamitti akka dalagan fakkeenyaan isin agarsiisaa jechuudha. Yeroo teenya qusachuudhaaf. Amma fakkeenyaaf example age of Dan family. Dan familiin umuriin isaanii 2 18 34 42. What is population variance? Population variance. Population variance nuti kana jechuun mi'i isaa daluu qabna ture dursu population variance lama ida'uu 18 ida'uu 34 ida'uu 42 hiruu takka 2 3 4 gisee 96 ta'uu ida'aan isaanii saampilii meeqa takka 2 3 saampilii meeqa afur qabnaan meeqa population mi'i isaa 24 jechuudha. 24. Okay. Egaan 24 fuudhe
amma akkanaan godha. 24 lamaan ja'a lama hir'isuu meeqa 24 lama hir'isuu 24 kan gubbaa qofaan dalagadha. Kana qofaan dalagee inni osoo hin hirree qofa kana qofaan walitti dabalee qaba. Lama ida'uu lama hir'isuu meeqa 24 lama dhibba afurii fi 84 484 okay. Ida'uu jettan katti aanu furan 18 hir'isuu 6 yookaan meeqa jechuudha katti aanu meeqa jechuudha 36 okay. Ammatti katti aanu lakkoofsi meeqa 34 2 gisee goone meeqa jechuudha 34 10 giseen iskeer goone meeqa jechuudha 100 ammaas kan meeqa jechuudha 42 hir'isuu 24 meeqa jechuudha 324 ta'a jechuudha. Gisee isaan kana hunda lakkoofsa argine kana walitti daane meeqa dhufu 944 dhufu. Baay'inni isaanii meeqa takka lama sadii afurii gisee irra meeqa jechuudha. Population variance kan meeqa 330 jechuudha. Numa salphaatiin baasuu danda'a population variance. Okay. Population standard variance jechuun deviation jechuun population standard deviation jechuun square root of what population variance. Population variance kan meeqa kan nuti argannu square root isaa meeqa 236 arganne population variance. Population standard deviation jechuun square root population variance. Kanaafuu 136 maal jechuun isa standard deviation salphatti akka jennu. Inni itti aanu population variance jechuudha. Sample variance jechuudha. Sample variance jechuun estimate eenyurraa godha population variance irraa godha. Formulaan sample variance kanaaf qabadhaa jechuudha. Ammaas akka hin daganne population sample variance jechuudha. Formulaan isaa. Okay. Formulaa kanarra dhaabbannee dhimma haa dagannu sample variance jedhama. Sample variance jechuun tokko daataa argannee walitti daanee gisee baay'ina isaatiif hirre miinii isaa arganna jechuudha. Miiniin isaa meeqa jechuudha? 7.4 dhufa jechuudha. Egaa 7.4 dhufe hunda isaanii jechuudha. Hunda isaa daataa torba jechuudha. Tokko isaa hir'isuu jechuudha. Torba hir'isuu 7.4 kana jechuun is a power of waan argatte san is a power of 2 goota. Ammaas 5 jetta. 5 hir'isuu 7.4 waan argatte san is a power of 2 goota. Ida'uu jetta ammaas 10 hir'isuu 7.4 waan argatte san is goota. Hunda isaanii walitti daanee waan arganne san egaa sam goonee walitti daanee booda hiruu jenna. Formulaan maal? N minus 1 kareef akkasuma keenyaan amma takka 2 inni kan 3 4 5 kanaafuu jechuudha asirra meeqaa firraa jechuudha inni minus 1 jechuun 5 hir'isuu takkaa meeqa 4 hin ta'u waan arganne san meeqa jechuudha waan walitti daanee 4 gisee irraa jechuudha. Kanaafuu gisee san 4 gisee irra meeqa jechuudha wanni nuti argannu san 20 takka tuqaa 2 dhufa 5 hir'isuu takkaa meeqa jechuudha gisee san 4 dhufa 4 20 takka tuqaa 2 yeroo 4 gisee goone meeqa jechuudha 3 tuqaa 3 dhufa jechuudha. Sample standard deviation amma sample standard deviation jechuun immoo square root of what jechuudha sample variance kanammoo madaleena kana sample variance asitti madaleena kana 5 tuqaa 3 kan square root isaa maal ta'a standard deviation dhufa jechuudha. Standard deviation jechuun amma madaleena san meeqa jechuudha 2 tuqaa 3 dhufa jechuudha. 2 tuqaa root jala gisee galchine meeqa dhufa 2 tuqaa 3 dhufa jechuudha. Measure of dispersion kana jechuudha kan reefu ilaalaa jirru kan maal jechuudha for group data. An group data kan tokkoffaan reenjii haa ilaallu. Reenjii jechuun jidduu garaagarummaa jidduu lakkoofsa vaalii guddaa qabu tokkoo fi vaalii daataa vaalii qabu kana hiikasti vaalii fi lewesti vaalii irraa. Amma fakkeenya daataa yookaan nama kana keessa guddaan isa kam inni fudhanna as keessaa ilaallu guddaan 30,000 takka ol ni jira 30,000 takka ol ni jira guddaanis xiqqishaan 9,000 9,000 kanaafuu jechuudha 9,000 hir'isuu kanaaf kumni sagal wanta kan nuti argine reenjii 30,000 takka hir'isuu 22,000 xiqqishaan as keessaa meeqa 22,000 30,000 takka hir'isuu 22,000 meeqa jechuudha 9,000
Kumni 9 maal jechuudha? Reenjii lakkoofsa asitti argannee kanaati. Kanaaf jechuudha. Inni lammaffaan immoo maal jechuudha? Sample variance for group data estimate population variance innis kanuma reefu dalagee wajjin baay'ee walitti dhiyoodha. Irra deebitanii dalaguu dandeessan. Inni itti aanu relative dispersion. Relative dispersionis bifa kanaan jechuun relative dispersion jechuun gizee dalagnu coefficient of variance dalagaa gizee takka takka gaaffii irratti coefficient of variance dalagaa jennu gaaffii kenna. Coefficient of variance jechuun standard deviation hiruu sample mean baay'isuu percentage dhibbaati. Wanni nuti akka ibsinu. Skewness jechuun immoo skewness jechuun measurement of lag symmetry of distribution jechuudha. Kana jedhama. Coefficient of skewness compute following formula kanaan coefficient of skewness dalaguu dandeenya jechuudha. Interquartile range jechuun garaagarummaa third quartile first quartile gidduu jiru jechuudha. Range isaa. Interquartile range jechuun third quartile minus first quartile jechuudha. Kana jechuun first quartile kamitti ilaallu value corresponding below 20% gad jiru. Kana jechuun quartile 1 kana jechuun lower limit inni ida'uu inni number of population inni number of observation jechuudha. Yeroo afurii central dispersion cumulative frequency hiruu weighted baay'isuu kun class of width jechuudha. Inni maal lower limited class jechuudha. Quartile 1 dhaaf gizee dalagnu jechuudha. Quartile 1 dhaaf lower limited class QW1 cumulative frequency class size of class dha jechuudha. I'n tun maal size of class yookaan class width dha jechuudha. Third quartile immoo lower class limit baay'isuu ida'uu baay'isuu jechuudha. Ida'uu sadi baay'isuu inni jechuun number of population sadiin tun dhaabbata hiruu afurii cumulative frequency hiruu F yookaan frequency baay'isuu number of class yookaan class width dha jechuudha. Third quartile jechuudha. Percentage 75 gad isa ittiin kan goonu jechuudha. Kan itti kalkuleessinu. Quartile division jechuun half of distance between quartile third dha first quartile dha jechuudha. Third quartile division. Quartile division jechuun quartile 3 minus quartile 1 hiruu meeqaa ta'e lamaati jechuudha. Hiruu lamaati jechuudha. Kanaaf fakkeenya kanaa fudhannu. If third quartile is 24 first quartile is 10 yoo ta'e what is quartile division? Quartile division jechuun division first quartile 24 hir'isuu 10 meeqa? 24 hir'isuu 10 14 14 hiruu lamaa meeqa jechuudha? 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu 7 dhufaa jechuudha. Kanaaf kanarraa kanuma asirraa nu raawwatu ta'a yeroo itti aanu keessatti jechuudha. Yookaan yeroo itti aanu keessatti waa'ee probability asirratti nu haa ga'u. Waan nu wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa baay'ee jaalladha. Komantii jalatti yaada yoo gaafii qabaattan wanni isin hin galle yoo jiraatan amma waan irratti isin hojjennu illee yoo jiraate komantii jala nu barreessuu dandeessu.